bultan kabajamtoota daawwattoota keenya. Akkasumiti. Amma sa'aatiin 8 akkam ooltan ta'uudha qaba malee akkam bultanii miti. Yoo sa'aatiidhaan eegnee nagaa wal gaafanna yoo ta'e sana duras egaa wanti dursu jira. Oromoon otoo nama wal argee nagaa waliin gaafatini jalqaba gaafa ganama ka'u gaafa horiidhaaf karrabanu gaafa harka dhiqatu waaqa waliin nagaa wal gaafata waaqa kadhata. Barii barraaqa yommuu hirribaa ka'uudha. Fakkeenyaaf kan Booranaa yoo fudhan Boorantichi tokko yommuu hirribaatii ka'u akkas jedhee waaqa isaatti kan inni kadhatu. Booruu hagaa waayyuu nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi waaqa abbaa waaqa ayyaa nagaan nu oolchi waaqa jedheeti kan inni ka'u. Karrayyuun immoo amuun yaa boruu hagaa yaa barii barraaqaa mucha bulen obaafte mucha oolin obaasi gurbaa gaalaa kan marxoon jilban geenne intala gaalaa kan dabbasaan gurran geenne nu cinaa qabii jedha. Nu cinaa qabi jechuun nurraa qabi jechuun gurbaan marxoon isaa jilban geenne safuudha jechuudha karrayyuu biratti. Intalli dabbasaan gurran geennes akkasuma karrayyuu biratti safuudha. Kana nurraa qabi nu cinaa qabi jedhee karrayyuun kadhata. Gara lixa Oromiyaa kanatti immoo yoo deebinu yaa waaqa kan nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi. Hamaa hammaataa nurraa qabi. Gaarii nutti qabi jedhee gaafa harka kadhatu gaafa horiidhaaf karrabanu akkanatti waaqa kadhata Oromoon jechuudha. Kana qofaa miti irraa gora nu oolchi. Hantuuta mataa daabe kan quufti mataa yaabe nurraa qabi jedhu. Akkanas jedhaniin kadhatu. Gara karaa deemu yoo ta'e hojiidhaaf deemu yoo ta'e hojiin kan milkii karaan illee kan milkii akka ta'u Oromoon otoo namaa waliin argiin waaqa kadhateetu ganama isaa jalqaba jechuudha. Egaa yoo ammana jenne mee nutis daawwattoota keenya amma sirreessinee nagaa gaafanne jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaatiin jirtan televezyiinii OBS amma yeroo dhangaa irratti kan nuti argamnu dhangaa keenya torbee guutuu hawwaa turtani kunoo tokko jenneeti kan nuti jalqabneetiin jirru. Qophiin dhangaa keenya eegaleeraa. Qophii dhangaa keenya kun qophii dhangaa torbee sadaffaati. Torbee sadaffaa kana keessummeessuudhaan daawwattoota wajjin kan turru ani Baqqalaa Toomaati. Ani Mitikkuu Fiqaaduuti. Egaa qophiileen dhangaa keenya guutamanii jiru. Akkuma torbee lamaan darban hordoftan qophiin dhangaa keenya qophiilee garaagaraa of keessaa qaba. Dhangaan mataa numti isaayyuu uummata Oromoo biratti egaa waan mi'aa nyaataaf dhugaatii mi'aadha jenneerra. Akkasuma qophiileen dhangaa keenya wantoota mimmi'aawoo hedduu of keessaa qaba. Kanaaf tooraan tokko lamaan daawwattoota kana biraan geenya jechuudha qophii dhangaa keenya. San dura garuu waa'ee nagaa kaasneetiin turre. Oromoon seera mataa isaati kan inni qabu. Kana malees immoo makmaaksi tokko jira. Ollaan akkam bultee beekaa akkatti bulee abbaatu beekaadha. Nagaan kun akkamitti wal gaafatama laata uummata Oromoo biratti? Nagaani nagaadhuma yoo laalte uummata Oromoo biratti sirna gadaa keessatti sirna ateetee keessatti sirnoota garaagaraa hawaasni Oromoo qabu kana biratti nagaan bakka guddaa qaba. Mammaaksa amma kaaste akkatti bulee abbaatu beekaa ollaan akkam bultee beekaan kunillee abbaan akka fedhetti yoo bulee nagaa wal gaafachuun garuu dirqamadha. Dirqamadha. Nagaa wal gaafachuun waanuma jirudha jedha. Meegaa amma sila atis uffata Booranaatiin miidhagdee jirtaan illee kan Karrayyuutiin miidhageen jira. Mee akkatti Boorannii fi Karrayyuun nagaa wal gaafatu mee kaasnee daawwattoota keenya biraan hageenya. Fakkeenyaaf mee kan Booranaarraa jalqaba. Booranni gaafa nagaa wal gaafatu akkas jedhee jalqaba. Bultiin nagaa. Nagaa keessan nagaa. Horiin nagaa. Nagaa keessan nagaa. Daado. Daado isan daado. Yooyya. Yooyya. Baaro. Baara. Nageenni isan badhaadha. Badhaadha keessan badhaadha jedheeti kan inni nagaa wal gaafate jechuudha. Mee gara Karrayyuutti immoo akkanaa deema. Ganama Karrayyuun yommuu walitti dhufu jechuudha. Bultanii jechuutiin kan inni jalqabu. Bultanii. Bulle bultanii. Bultiin gaarii. Gaarii. Teessan gaarii. Gaarii fayyaa. Fayyaa. Akka tola. Akka tola sa'aa namni isin naguma. Nagaa. Keessanis naguma. Akka miree sa'aa waatiin dakaa gaarri mukaa citaan nagaa. Hunduu nagaa. Oduu maal nuu kennitarre? Oduun naguma waan isin nuu kennitan malee. Taa'aa roobaa nagaan taa'aa oduu gurra wal buufnu. Eega akkana jedhee booda bakka laallatanii gaaddisa laallatanii
Karrayyuu qofa otoo hin ta'in Oromoonumti hunduu Oromoon dhaabatee naasa'u taa'ee gaaddisa barbaaddatee taa'ee haasa'a. Egaa akkas jedhanii booda bakka laallatanii taa'anii odeeffannoo gurra wal buusu jechuudha. Odeeffannoo jiru. Odeeffannoon isaan gurra wal buusan nageenya hawaasa isaaniitiif qe'een isaanii horiin naannoon maaliirra akka jiru odeeffannoo wal jijjiira jechuudha Karrayyuun taa'ee. Odeeffannoo kanas kan isaan wal jijjiiran egaa odeeffannoo mala uummanni Oromoo ittiin odeeffannoo wal jijjiiru keessaa inni kun isa tokkodha. Gara Arsii giddugalaa fi lixa Oromiyaa kanattis haallitti nagaa wal gaafatantu jira. Isaanis akkam bultan nagaan bultanii alaamanni sa'aamanni waatiin hundinuu naguma jedhaniiti kan isaan nagaa wal gaafatan. Si bira gara baha Oromiyaa kana gara Harargeetti illee yoo dhufte gara Harargeetti immoo akkam bultanii hin jedhamu. Akkamiin kun baay'ee baramaa miti. Bullee bultanii jedha kan gaafatu. Bullee jedha. Gaaf guyyaa ta'u. Oollee ooltanii oollee jedha. Alaamanni sa'aanamni maatii waatiin nagayaa jedhee Oromoon baha Oromiyaa jiraatu gara Harargee kana jiraatu akka kanaan nagaa wal gaafate jechuudha. Mee waa'ee nagaa kanan dheeressine fakkaata. Egaa nagaan bakka hundattuu nagaan gaariidha. Kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan hunda keessaniif haa ta'u jecha qophii keenya jalqabaati kan affeerru. Qophiin keenya jalqabaa akkuma beekamu qophiilee dhangaa torban lamaan darbanii keessatti qophii addaa seenaa miidiyaa afaan Oromoo irratti hojjetame kan Kabbaboo Ibsaa qopheessetu torbee lamaan daawwattoota keenya biraan gahaa ture. Amma immoo qophii harka fuuneeti kan nuti daawwattoota keenyaaf qabannee dhiyaanne. Qophiin harka fuunee keenya kanaan booda qabiyyee qophii dhangaa ta'e torbaniin kan daawwattoota keenya bira ga'u ta'a. Mee qabiyyeen qophii harka fuunee keenya kan torban kanaa maali? Qabiyyeen qophii harka fuunee keenya gama aartiitiin, aadaatiin, seenaatiin uummata Oromoo ifatti baasee mul'isuuf yoomiyyuu kan hojjetu ta'a. Akkas ta'ee qophiin harka fuunee keenya egaa ogummaa waliin kan walitti dhufudha. Ogummaa irratti xiyyeeffatee qophii kana Abdii Gadaa weellistuu waliin turtii taasiseera. Weellistuun kun Hawwii Haayilasillaasee Qananii jedhamti. Hawwii Haayilasillaasee Qananii eenyu maal hojjetaa jirti ogummaan isiillee akkamii kan jedhu Abdii Gadaarraa qophii Abdii Gadaarraa daawwattoonni keenya waa hedduu habuuru jennee abdii godhannaa. Sana dura garuu mee sirba tokko daawwattoota keenya affeeru. Jalqaba irratti egaa akkuma kaasuuf yaallatti Oromoon seera akka qabudha. Seera Oromoo keessaa immoo Oromoon calliseetii walitti biran darbu nagaa wal gaafata. Namnumti waliin beekne illee gaafa karaa irratti walitti dhufu nagaa wal gaafatee wal bira. Sanallee boodatti deebina. Akka nagaa wal gaafatanii namni waliin beekne ammoo jiraa kan jedhuttis booda hin deebina. Ammaaf garuu sirba kana affeeru. Sirbi kun sirba giiftii daadhiiti. Oromoon seera qaba jedha. Oromoon waan hundumaayyuu kan gaggeessu seeraani. Iseen illee waa'ee nagaa wal gaafachuutiif sirbuu haa baattu. Garuu Oromoon seera qaba jedha sirbichi. Daawwattoota keenya sirba kana dhaggeeffatanii sana booda immoo qophiin Abdii Gadaa harka fuunee weellistuu Hawwii Haayilasillaasee Qananii wajjin taasise itti fufaa. Turtiin keessan ammas qophii dhangaa wajjin haa ta'u. Bashannana gaarii. Bishaan nagaya, waa kaarti samii, meenutti
baasu hambaa wal beeksisika ardinu teessisika roobi sanyii magarsi beela nurraa dabarsi roobi sanyii magarsi beela nurraa dabarsi elel 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 seera qaba oromoon seera qaba seera ulfaata sanuu seera jaba waaqarraa kadhannee gaaf qabnabna fuudhee malkaa dubartii waaqa kadhaa sinqeessootti qabannee ilil jenna guuttee qabda of harkaa buusi malkaa guuttee qabda of harkaa buusi malkaa elel 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 sinna soora jiru lawankiya dale dala chabaru sawankiya sinna soora jiru kabajamtoota hordoftoota televiziyoonii OBS irraa kun qophii harka fuuneetiin har'aa keessummaa kabajamtuu tokkoon of biraa qaba. Keessummaa kabajamtuun kun immoo Hawwii Hayilee Yesuus Qananiiti. Hawwii baruu barbaanna. Anis daawwattoonni koos Hawwiin eenyudha siin jechuuf deemaa jirra. Akka ta'e siif galatti fakkaata. Hawwiin eenyudha tu jennee? Hawwiin jalqaba Oromoo intala Oromoodha. Maqaan koo Hawwiin jedhama. Oromummaan keessirraa ifaa jira. Sirriitti ifuu qaba. Kan hin dhaladhee Finfinneetti. Kan hin guddadhee Norweetti. Amma hoo maaliin beekamta Hawwiin? Amma sirba hojjechaan jira. Haadha koo hordofeen deemee amma ishee yoo ta'u baatellee gara sana deemaa jirra. Eenyudha isheen? Haati koo Ilfinesh Qannoo jedhamti. Artiist Ilfinesh Qannoo dhiifama. Intalli ishii yookiin ilmi ishii har'a faana ishiidhaa jirti jechaadha. Hawwiin. Hawwii ishii guutuuf deemaa jirti. Gara sirbaatti dhufaa jira naan jette. Sagalee kee dhageenyu. Ayyee. Sirba haadha koo tokkoon siinii sirba. Sirba sana baay'een jaalladha. Haaraatti hojjedheeraa deebisee. Sirba malli maalii jedhudha. So akkas deema. Malli maaloyaa abjuudhaan malee sin argo ni guyyaa.
Kottu na lali mali na irraanfatta maali jaalalan beektu ati maali fadaraa gatta akkasitti deema. Sattaanuu siidii irraa dhaggeeffadha. Siidii baasaa artichaadha sirba irra deebitee sirba harmeekee akka nama dhagaa jiru kanatti bareechitee jechaadha. Galatoomii. Erga ilfinishiin maqaanatti dhooftee baay'een suudeeffadhaarra. Nan dadhabin. Mee iddoo dhaloota natti himteerta iddoon guddina kee hoo? Iddoon guddina koo Norwee jedhama. Magaalaa Bergen jedhamu. Biyya cabbii. As dhufnee haaduu qaqqaamachaa irra. Yoo akkam umriin kee akkam ta'u achi deemtee? 11 akkas. Ijoollee taate? Gara Norweetti kan deemte? Akkamitti argatte Norwee? Norwee bareedaa kaniin biyya kana caala kan hin beeku achi. So Norway biyya bareedaadha, biyyan jaalladhuudha. Yoo qorrees biyya bareeda. Mee biyya namaatti yeroo guddatan maalummaa ofiitiin wal qabsiistee akkamitti waliin turuu dandeessa eenyummaa kee otoo hin gatiin biyya namaatti? Duraan dursee mana keenyatti eenyummaa ofii, afaan ofii, seenaa ofii baruun buddeen qixxee ture. Akkuma nyaata jechuudha. So jaallattees jibbitees barachuun dirqii ture. Kanaafuu haadha koo baay'een galateeffadha. Akkasitti maatii kee irraa galata guddaa qabdaa jechaadha. Akkuma manatti himte maalummaa kee yoo dagatiin akkasitti akka waliin dabarsu. Mana keessatti isin barsiisaa isin guddisanii alatti hoo namoota yeroo wal argitan oolman keessa maal fakkaata? Dhiibbaa wanni qabu jira maalummaa keessa irraa? Achitti gaafa baatu Norweejiyaanii haasoftaa afaan biyya sanaa. Manatti garuu afaan kan biraan haasa'uun nun eeyyamamu Oromiffaa malee. So akkuma qobee baastanii galtanii achumatti dhiisaa kottaa nun jetti. Kanaafuu yoo isheetti dubbannees afaan kan biraatiin nun deebistu. Afaan Oromoo duwwaa gatii ta'ee fi kanaaf afaan keenya baruu dandeenya. Yoo maatiin akkas jabaan mana keessa hin jiraatin garuu dhiibbaan jira jechaadha dhaloota namoota. Nama rakkisa. Maaliif ala oolanii gaafa galanii afaan kee yaadattee dubbachuun wajjin haasofta. Namni hin jiru. Kanaafuu irraanfachuun normaali. Tole waggaa 11 umrii kee waggaa 11tti asii deemtee yeroo umurii dheeraa achitti dabarsiteerta. Deebitee gara natti dhufuudhaaf hawwaa turte? Namni biyya isaa nawwiin himaan jiru. Biyya keenya nawwiinaa dhufuu barbaannaa. So baadiyyaa deemee argee namatti tola baay'ee yoo jiraatan achi. Itti gammaddeerta? Baay'ee baadiyyaa baay'ee jaalladha. Nagaa qabu hundi isaaniitu? Nagaa isaaniiti. Akkoon koo amma kan hin deebi'ee dhufe akkoo kootu du'e. Ji'a 3 dura moo akkas. Kanaan duras dhufteerta jecha? So awwaalcha fa'aa akkas sirreessuun dhufe. Achumaan immoo CD koo hojjetachuutti eegale. Kilippiitti hojjechuu? Kilippis CDs. Kaaseetti guutuu baastechaadha? CD guutuun baaseera. Guutuusaa? Guutuusaa irrattuu kilippii hojjechuufi? Guutuusaa irratti tun ta'een sirba 8 yaadeera. Sirba 8 irratti kilippii? Ja'affaa geenyeerra. Hojjechaa jirta reef? Hojjechaa jirta. Bareechitee nutti as baasuudha? Oromoon hin boonama. Duriyyuu hin boonama. Itti dabalee. Sagalee fi bifa kee isa bareedaa kanaa wajjin kilippii gaafa argu as bara taa'ee galatoomii mul'ataadha akka itti boonu. Kilippoonni kun kan sirboota aadaati moo ammayyaa moo akkam isaan? Aadaas ammayyaas keessa jira. Aadaani akkuma sila jedhe eenyummaa kooti. Kanaafuu eenyummaa koo sana aadaa koo agarsiisuudhaani of keessaa baasuu barbaada. Ammayyaa immoo waan hin keessa guddadhee gatii ta'ee fi waan danda'u gatii ta'eef isa immoo Oromiffaan baasuu barbaada. So akkasuma uffata aadaatiin miidhagdee hojjechaa jirta? Bareechiftee? Ilaallagaa waliin. Mee amma yoon ilaalu fedhiin aartii keessa kee jiru baay'ee namatti tola. Kunuunsatti qabdus waan nama hojjettee uummataaf dhiyeessuuf jettus waan boonsaadha. Maaltu akka gara aartiitti as hawwatamtu yookiin gara aartiitti akka ati dhuftu sababa sii ta'e mee jalqaba? Ergan
of baree jalqabee kan yaadadhu aartii Oromooti. Achi keessatti guddannee xiqqummaa keenya kaasnee sababa haadha keenya isa keessatti guddanne. So kanaafuu nufi kuma bishaanidha. Maaliif isin gaafadhe beekta? Umrii kee 11tti asii kaatee biyya namaatti guddattee gara aartiin illee baay'ee wal quunnamtii qabdamoo tarii achitti waltajjiin itti gara aartii kana si fidu hawwisoo wayii jijjiiramoo moo mana keessaa yoo waan jedhu wayii gaafina keessatti waan uumeef kam kana keessa isa dubaruu barbaadeeni? Hunduma isaa amma jette amma mana keessattis sirbii fi daansiin wanta guddaadha mana keenya keessa. Alattis yeroo tokko hojiin mana barumsaattis maalis durumaa kaasnee aartii gaggeessinaa afaan Ingiliffaatiinis ta'ee kan biraatiin nuti immoo mana barumsaatti aadaa keenya agarsiisna. Aanaa fi obboleettiin koo ishee xiqqoo Daangaa jedhamti. Isheenis ittuma jirti sirbicha. Obboleettiin keellee walumaan faanuma haadha keef kan ta'u. So lamaan keenya iyyuu bifa adda addaatiin Daangaa Heleesus jedhamti isheen. So haala adda addaatiin aadaa keenya biyya sanatti agarsiisna durumaa kaasee. So akkasumatti guddachaa deeme. Amma immoo waltajjii adda addaa irra deemnee Awurooppaa keessa hojjenna. Afaan Oromootiin hojjettu yeroo kana? Sirboota Oromiffaa adda addaa fuunee sirbina. Muuziqaa cinatti hojii kan biraa qabaa. Hojii naan itti jiraadhu. Inni staayilistiidha jeneraalii. Mataa meekaappii akkas hojjedha. Anis obboleettiin koo ishee xiqqoos. Kanaan ogummaa isaa qabda? Fakkiis nan kaasa. So innis aartiidha. So aartii adda addaa keessan jira. Kana ittiin barattee ittiin kan eebbifamte moo fedhiidhumaan? Kan itti baradheedha. Fakkii hin baranne akkasumatti jaalalumarraa kan ka'eeti isa kan baradheeni. Obboleeyyan meeqa qabda? Karaa haadha koo nuti durba 3. Karaa abbaa koo baay'ee. Lakkaamu. So Oromoon baay'atu. Gaariidha. Baay'atu. Eebbisaarta. Karaa haadha keetiin jechuunis gara ilfinishiin garaan tokko kan taatan dubartoota 3. Sadan keessan keessaa lamman keessan faanaadhuma ilfinish yookiin weellistuu ilfinish bu'aartuu jechaadha. Tole egaa isirraa waan guddaa barattanii ishii caalammoo waan guddaa akka uummata kanaaf dhiyeessitan an abdiin qaba. Obboleettiin keellee waanuma akkasii irratti amma gara kaasee CD baasurra agas dhiyaatteerti. Cimtuu isheenis baay'ee. Gaaf tokko fiddee ishiillee asumatti hojjechiista. Haati keessa weellistuu atillee faanaa ishii buuteertaa maatii aartii keessatti guddatee jedheensi waaman akka kootti. Maatii akkasii taatee immoo mee waa tokkoon si gaafadha. Aartiin fedhiidha moo wannaa dheettaati ogummaa dheetta? Ogummaanis fedhiinis murteessaa. Fedhii qabaattee ogummaan qabdu taanaanis bu'aan qabu. Ogummaa qabaattee fedhiin qabdu taanaanis bu'aan qabu. Kanaafuu lamaanuu. Hojii muuziqaa kanatti galtuuf yaada kee kana hin jaallatti yookiin hin deeggarti turte harmeen kee? Haati keenya nuuf waan ta'e irratti nu deeggarti. Fedhii isheetu hin ta'in fedhii keenya irratti nu deeggarti. Yoo fedhiin keenya sirbuu ta'e sirbaa jettee dhibbatti nu bira dhaabbatti. Yoo dooktarii ta'uu ta'es nu bira dhibbatti dhaabatti. Amma lamaan keenya iyyuu hojii kan biraas qabna. Garuu aartii kanatti immoo gaafa galle dhibbatti nu bira dhaabbattee nu shaakalsiisti, nu gargaarti, nu barsiisti. Dogoggora keenya immoo funduratti nutti himti. Wanta hin taanes funduratti nutti himti. Wanta ta'u funduratti nutti himti. Kanaafuu dhibba nu bira jirti. Haati koo kan fakkeenya naa taate baay'ee jira. Wanta baay'ee jira. Garuu isa keessaa tokkoon maayinni dhaabbannoo qabdi. Kutattuudha. Ijjannoo qabdi. Ijjannoo ishee sana maaliyyuu haa ta'u maal waan fedhe yoo ta'e hin jijjiirtu. Sanarratti nutis akka taanu nu gooteetti. Waa tokko qabannaan gadhiisuun hayyamni hin jiru. Tole gara aartiitti as deebiname amma walleewwan qopheessaa jirtu kana keessaa
Wasirraa dhageenyu. Oh, malona disipo. Oh, malona disipo. Sitima amale, nunca saca pase. Sitima amale, nunca saca pase. Sin jalata baye, si me dum barbane. Yo malte nanata, yo malte yehi. Akkasitti. Si rukutaa jira illee. Nakaasti. Si haala kanaatiin lamuus wajjin jiraachuu hin danda'u. Sirba baay'ee gaariidha. Kun kan ammayyaati. Kan aadaa sin jira kilipii keetti hojjechaa jirtu. Kan aadaa sirba 5 moo 6 qaba. Isaan hojjechaa jirtu kana keessa. Inni hafummoo ammayyaa.
hojii muuziqaawwanii ammanatti himaa turte kana keessaa kan aadaallee gumaacheera naan jedha harta gidduutti xiqqoo otoo haara nu galfachiiftee natti tolu maaliif yeroo ati weellistu Tititala. ana qofaayyuu namoota dulaalaa jiranitti illee waan turetti fakkaata. Kanaaf mee sirboota baasaa yookiin amma hawaasaaf dhiyeessuuf jettu kanneen keessaa warra kilippiitti hojjechaa jirtu keessaa kan aadaa tokko immoo irra nu baata. Sirba kana walaloos yadaloos Abbaba Dhugaasaa hojjete artist Abbaba Dhugaasaa mucaa baay'ee cimaa isatu na hojjete. So isan sina feera. Si jaalladheera jedhee sitti mee hasaase an jaalladheeta miti jaalala naraase naaf beeki naaf hubadhu laali mee milluuko na jaallataa na jibbuu natti mi murtuuko na laansi laali keessa kee ani hin barre yoo madaale si jaalladheeni sitti himna humbadeena seete na himi naat maalla goote sitti mee si jaallee jechuun balleesse kanaaf na boonte beenarra lamuun ga'u bakka geesse. Gara bakkaata na sirbisiisa waltaarra. Walleewwan harmee keetis dabalatee kan namoonni irra deebi'anii weellisan jira. Sirboota nama biroollee kan irra sirriitti akka hin dagatamne godhan illee hin dhabaman akka kootti. Sirboonni sun akka dagatamanii hin hafne faas kan godhan jiru. Kan immoo sirboota yeroo baasan baballeessan illee hin dhabaman. Midhaagina yookiin jaalatama sirbisuun qabu irratti ka mudaa dabalanis hin dhabaman. Mee kanaa wal qabatee ati wanni yaada irratti kennitu hin jiraata? Fakkeenyaaf amma sirba haadha koo gaafa irra deebi'anii hojjetanii akka sirbisuun hin irraanfatamneef sun bareedaadha. Galatooma garuu sirba nama tokko gaafa sirbitu kabaja nama sanaafis kabaja sirbichaafis nama sana ayyamsiisuuni normaaliidha. Amma ammaatti kan bilbilaan illee gaafatee sirba kee sirbuu danda'u jedhee namni gaafate hin jiru. Isheen hin olkitu. Oromoon tokko dhufee sirba keenan sirbaa yoo jedhe of course hin kennitiif rakkoo tokko malee. Garuu kabajumaaf sirboonni ishee immoo sirba kan ishee duwwaa miti kan Oromooti. So Oromoo saayyamsiisuu qabu turan. Akka kan godhetti. Garuu hin taane gara amma ta'e waan ta'eera garuma fuulduraatti garuu hundumayyuu sirba isaanii sirbuu barbaanna taanaan ayyamsiisu. Waltajjii irratti sirbuun waan tokkodha. Rakkoon qabu. CD irratti yoo baaste garuu sirba kee CD irratti baasuu nan barbaada itti gaafachuun baay'ee murteessa. Kabaja nama sanaaf. Gumaata bareeddoo wayiitiin nu gaggeessita. Gumaanni kunillee anaaf afeerra naaf haa kennamu natti fakkaate carraan sirba kennuuf haa ta'u. Sirba kee tokkoon takkaa sagalee kee bareedduu kan nu dhageessiste sadhumaas hin ta'u garuu waltajjii tanaaf isa dhumaa ittiin nu gaggeessi. Sabboonticha galmee garameessa dhufeen galee kudhaan fankaleessa rafeen buluu abjuun na wareersa yaa rabbii koo yoo maaliin nu geessa yaa bareedaa baatii magaal dammaa siin jaalladhu gaatti ani laalee na boojite bareenni kee jiru na dolkite siin argadhu malee jiruun qabu. Yaadhee siifan qabu suma obsi halkanii rafuu obsan qabu waan jaalalaaf safuu. Mbuutu reedatti onnaadhaan. Qaamaan fagaadullee yaadaan si bira loo'ee dhufaan jira jaalalummoo fofnee tan sirraa qaba sabboon abbaa sabaa. Sabboon maakeetan laalee jaalladhe sumaan abdii godhee bareedina addaa uumamaa qabda hedduus ni miidhagda. Anaaf miidhagda bareedina uumaa qabda anaaf miidhagda bareedina uumaa qabda. Jaallatoomi.
baliya ya gota badadina baliya ya loni fajira la jake urage fajira masalam alaikum ya imafira inkofa mokebere ila chani kofa mokemiso ila chani unde kabda kangu embele umanga kofa mokangu embele umanga Masalam alaikum ya imafira inkofa mokebere ila chani kofa mokemiso ila chani unde kabda kangu embele umanga kofa mokangu embele umanga unda wimbi yakikaroma namne kesbi famituma kanaf kumbati bohara anafsira matucha waa'ee nagaa kaasneetiin turre Oromoon seera qaba akkaataatti nagaa wal gaafatuutiin qaba ganama barii barraaqa waaqa isaa kadhatee yoo namni tokkotti dhufe nagaa gaafateeti kan inni wal bira darbu nagaa wal gaafachuun kun hojii fi waqtii irratti hundaa'ee garaagarummaa qaba waqtii amma bona yoo ta'u ganna yoo ta'u akkasumas immoo namni hojii garaagaraa irratti bobba'ee jiru akkaatuma hojii isaatiin akkaatuma waqtiilee garaagaraatiin haaluma keessa jiruun garaagara jechuudha haalli itti nagaa wal gaafatan. Akkasittiin Oromoon yoo wal bira dhufu yoo ati hojjechaa jirta ta'e ani callisee biraan darbu haala hojii keessanaan nagaan si gaafadhaa jechuudha. Hojii fi waqtii ilaalchisee Oromoon akkamittiin nagaa wal gaafata laata? Mee muraasa isaanii akaasnaan kan Booranaan kaasaa Booranni gannaa fi bona waqtii irratti haala garaagaraatiin nagaa wal gaafata.
Mee ganna akkas jedha Booranni. Soora bokkaa qobattanii yaa qobanne isin qobattanii lolaa dhugdanii yaa dhugne isan dhugdanii horiin bokkaarraa hafe yaa hafe keessan hafe jedhe haala kanaan wal iyyaafate jechuudha. Erga bultiin nagaa bultanii erga wal gaafate boodadha. Haala roobaati kan inni wal gaafatu jechuudha. Waqtii gannaa wajjiniin wal qabsiise. Ganna qofaa miti Booranni waqtii bonaa wajjiniin illee haalli inni itti nagaa wal gaafatu jira. Bultiin nagaa, horiin nagaa erga jedhee booda bona daadoo isan daadoo bona wal guliyyaatu hiyyaana isan yaatu horiin finna qabaa hin qaba keessan qabaa jedhaniiti kan isaan nagaa wal gaafatan. Asirratti horiin finna qabaa yommuu waliin jedhan horiin bonarraa hafaa aannan jira horiin nagaadha. Horiin nageenya amma jiruuf jireenyi Oromoo Booranaa horii horsiisuu irratti irra caalaa kan bu'uureffate waan ta'eef sana qofaa miti Oromoon hundi horiif bakka guddaadha kan inni kennu. Horiif kabaja guddaa qaba. Diinagdeensaa qonna irrattis horii irrattis bal'inaan kan inni xiyyeeffate durii kaasee jechuudha. Horiin finna qabaa jedhee gaafa wal gaafatu egaa bonarraa hafee waan nyaatu waan dhugu argate horiin nageenya qabaa jedheetu wal gaafate jechuudha. Haala kanaan nagaa wal gaafata. Finna qabaa kanarratti garuu aadaa Oromoo Booranaa keessatti jechuudha. Inni gaafatu sun finna qabaa jedheetii yoo gaafate nagaa keessatti inni deebisu immoo eeyyee hin qaba jedha malee finna hin qabu jedhee nagaa keessatti. Yoo rakkoon jiraate illee jechuudha. Yoo rakkoon jiraate illee nagaa keessatti rakkoon jiran jedhu. Erga taa'anii waliin haasaa jalqabaniitidha. Kan isaan yoo rakkoon jiraate illee walitti himan jechuudha. Kunis aadaa mataasaa danda'edha jechuudha. Nama tokko osoo nagaa wal gaafachaatiin jirtu rakkoottiin odeessitu. Egaa kan waqtii wajjin wal qabsiisee Booranni nagaa wal gaafatu kaasneerraa mee hojii wajjin wal qabsiisee moo haa kaasnu waan muraasan sii jedha. Fakkeenyaaf gara giddugalaa kanatti gara lixa Oromiyaa kanatti jechuudha. Giddugalaaf lixa Oromiyaa kanatti fakkeenyaaf nama midhaan dhahaa jirutti yoo dhufte nama oogdiitti midhaan dhahaa jirutti yoo dhufte cal jetteen dabartu waan jettutu jira. Oogdii naa barakatu jetta. Barakata dhayyaa yookiin barakata dhaahadhaa siin jedha. Bara hamaa baahaa bareeda hammadhaa siin jedhee sii deebise jechuudha gaafati bareeda hammadhaa kana garuu otoo si bira siin jedhanii huna sila. Mee itti fufi waan daafu. Egaa kan biraa immoo fakkeenyaaf nama bishaan waraabee galutti yoo dhufte nama ubboo baatee jiru dubartii ubboo baatee bishaan waraabdee dhufte yoo dhufte raammata baadhaa jettaan. Raammata baadhaa jettaani jireenya argadhaa yookiin immoo jeennata argadhaa siin jettee sii deebisti jechuudha. Kanaaf hojii garaagaraa irratti illee gaafa jirtu kan midhaan dhahuu sana irratti garuu anumtuu waan inni irraanfadheen qaba. Gara lixaa kanatti jechuudha. Kan nagaa gaafatu sun erga nagaa gaafateen booda haa barakatu kan inni jedhu. Kan barakatu nyaadhaa bara hamaa baa bareeda dhungadhaa jedhaniiti kan inni deebisamuuf jechuudha. Kanaaf waa'ee nagaa haasawaa jirra. Egaa waa'ee nagaa gaafa kaasnu waqtiidhaan wal qabsiisee seera mataasaa danda'e haalli Oromoon nagaa wal gaafatu hin jira jennee hojiidhaan wal qabsiisee haalli Oromoon itti nagaa wal gaafatu hin jira jennee fakkeenyaaf asuma gara giddugala Oromiyaa kanatti nama hojiirra jiru tokko gaafatti dhuftu ashamaa jettaan. Ashamaa gaafatti jettuun jabaadhaa jechuudha. Ashamsiin jedha deebisee. Ashamaan kun immoo bakka biraatti ka biraa qaba. Ashamaan kun immoo gara Jimmaa yoo deemte ashamaa jechuun akkam jechuudha. Namni yoo sitti dhufe ashamaadha kan itti jettu kan gara giddugala kanatti. Sirbi ganneen ashamaa jedhu tokko illee hin jiru. Hin jira. Nagaa wajjin sagaleen kee kun egaa ashamaan kun akkam bakka bu'ee jechuudha gara Jimmaa kanatti. Gara Wallagga gara Horroo kanattis ashamaan kun hin beekama. Nagaatti wal gaafatu akkam jirtu jechuudha. Gara giddugala gara Shawaa kanatti immoo ashamaan nama hojii hojjechaa jiru tokkoon ashamaa jettaani asham jedhee siin deebisa. Akkasiin nagaa wal gaafatu jechuudha. Mee waa'een nagaa kun egaa hin dhumu. Oromoon haalli itti nagaadhaaf bakka guddaa kenna. Waa'een nagaa kun hin dhumu.
waan hafe immoo booddees qabannee deebina daawwattoota keenyatti akka oduun baay'isne qophii sattaanuu daawwattoota keenya beeksisne. Qophiin itti aanu oduu dhangaati. Oduu dhangaa daawwanne walitti deebina. Oduu dhangaa kana torban kanaaf Darajjee Gonfaadha kan qindeessee. Darajjee Gonfaa oduulee ajaa'ibsiisoo akkuma barame kanaan irra daawwattoota keenya biraan gahaa turre qindeeffatee jira. Darajjee waan isinitti himuu qaba. Darajjee wajjin turtii godhaatii walitti deebina. Akkam jirtu hordoftoota keenya ammoo yeroo oduu dhangaatti isinitti himnu irra geenye jirra. Banda baree har'aa oduu dhangaa isiniif dhiyeessu san Darajjee Gonfaatii waliin tura. Mooqa garbuu dhuguunii fi heeruma malee hafuun umurii jireenyaa namaaf dabalaa laata jettee oduun keenya jalqaba. Dubartiin biyya Iskootilaand Jeesee Galaan jedhamanis Tibbana guyyaa dhaloota isaanii waggaa 100 yommuu kabajatan iccitiin umurii dheerachuu kooti jechuun waa himaniiru. Waan isaanii himan kan ammoo abdiisaaf akka ta'anitti isinitti hima. Maanguddoon kun fulbaana 2 bara 1906tti Iskootilaand kutaa Kinturii jedhamtu lafa qonnaa magaalarraa fagaattee argamtu keessatti dhalatte. Akka Deelii Meeliif ibsitetti iccitiin umurii dheeraa jiraachuu ishee dhiirarraa fagaattee jiraachuu yookiin heerumuu dhiisuu ishee fi yeroo hedduu ganama mooqa garbuurraa hojjetame dhuguu isheeti. Akka yaada maanguddoo kanatti dhiira waliin jiraachuun hamma waan si fayyadu argatturra waan si miidhutu baay'ataa jetteetti. Maanguddoon kun yeroo mara hirriba isheerraa yeroo kaatu sochii qaamaa taasifti. Itti aansuun mooqa garbuurraa hojjetame dhugdi. Kun immoo akka fayya qabeettii fi umurii dheeraa jiraadhu na taasiseera jetteetti. Maanguddoon Biriteen keessatti umurii dheeraa waggaa 112 qabaachuun beekamu Gilaadees Huuper waa'ee ishee yeroo ibsu akkas jedheera. Isheen kan jiraatte jireenya hojiin qabame yookiin biizii taateeti. Kana malees hojii hamaa ta'es gonkumaa hojjettee hin beektu jechuun waa'ee ishee ibseera. Dhuguma dubartoonni dhiirarraa adda bahanii yoo jiraatan umurii dheeraa jiraachuu ni danda'u laata? Warri kaanoo maal jedhu? Deelii Meelitu gabaase. If I am the oldest person, well, that's all right. I can't help it. Dhaabbanni neetwoorkii tajaajila hawaasaa Facebook namoota du'an firoonni fi hiriyoonni tajaajila onlaayinii isaanii dhaaluu akka danda'an eeyyameera jedha. Bal'ina oduu kana ammoo Bosonaa Dheeressaatu isinitti hima. Tajaajilli miidiyaa hawaasaa Feesbuukiin namoota guyyaan harka saamtee otoo hin dhaammatiin duuti fudhatteef mala maleera jedhe. Akka Feesbuukiin beeksisetti namoota otoo tajaajila onlaayinii kana fayyadamaa jiranii du'an aangoo dhaaluu danda'u firootaa fi hiriyoota birootiif dabarsuun akka danda'amu beekseera. Namoonni Feesbuukii nama du'ee dhaalan kunniin bakka nama lubbuun darbee sana bu'uudhaan suura isaa haaromsuu yaada namoota irraa dhufus keessummeessuu danda'u jedhameera. Namni du'e sun yoo Feesbuukiidhaan hiriyyummaadhaaf gaafatamellee bakka bu'uudhaan maqaa isaan deebisuu danda'u. Namni du'e Feesbuukii isaa dhaalchisuu kan danda'u US qofaa keessatti ta'us tajaajilli miidiyaa kun amma biyyoota biroo keessatti babal'ifamuudhaaf jira. Namni dhaalu sun yoo fedhe Feesbuukii nama du'e sana cuufsiisuus ni danda'a. Hanga ammaa namoonni hedduun Feesbuukiitiin hiriyyaa yookaan fira isaanii du'e dhaaluudhaaf gaaffii dhiyeessaa turanis Feesbuukiin kana ayyamuuf garuu waanuma akka yaadannoof yoo ta'e malee bakka bu'anii akka gulaalaniif miti. Bara 2003 kaampaaniin guddichi intarneetii Google namoonni gaafa du'an ergaa iimeelii isaanii nama dhaaluu danda'u filachiisee ture. Turkitti dubartiin tokko ilma ishee waggaa 10 gurri isaa akka malee gurguddaa ta'e salphina kana mannaa du'a wayyaaf jechuun huutee ajjeestee jedha gabaasni The Daily Mirror. Bal'ina oduu kana ammoo akka ta'anutti qindaa'eera. A mom who allegedly throttled her 10-year-old son to death because she thought his big ears were ruining his life. Maqaan dubartii kanaa Nuuraa Ishaakaan jedhamti. Umuriin ishee waggaa 37 yoo ta'u, ilma waggaa 10 tokko qabdi turte. Ilmi ishee kunis uumamaan gurra gurguddaa kan qabu yoo ta'u, haati isaa garuu gurra gurguddina isaa kana hin jaalanne.
Gurra isaa kana sirreessisuufis wanti isheen hin goone hin jiru. Gaafa tokkos gara hospitaala biyyattii Gaaz jedhamutti geessuun yaaliin baqaqsanii hodhuu akka taasifamuuf goote. Dubartiin kun garuu yaalii taasifame kanattis hin gammanne ture. Sana boodas ilma ishee kana gara mana fincaanii hospitaalichaatti geessuun shaashii isheetiin huutee ajjeefte. Hospitaalichaayis hatattamaan baatee baduuf yoo jettu konkolaataa ishee konkolaataa biraatti buuste. Naasuu fi balaa kanaan of wallaaltee garuma hospitaalichaatti deebite. Erga bayyanatteeyyis yaada poolisiif kenniteen ergan maallaqa guddaa baasee isa yaalchisee inumaa gurri isaa lammanuu daran gurguddate. Innis baay'ee fokkise. Kun immoo hiriyoota isaa biratti baay'ee isa qaanessa. Safuu fi qaanii kana arguu mannaa immoo du'ee boqochuu fi wayyaa jedheen ajjeese jetti. Doktorri ilma ishee yaale Dr. Martin Yelmaz akka jedhutti garuu yaaliin ilma ishee salphaatti kan raawwatamee fi yeroo xiqqoo booda guutumaa guututti fayyuu kan danda'u ture. Dubartittiin kun akkasitti yaaduun ishee garuu baay'ee na ajaa'ibsiiseera jedha. Psychological problems and the operation went perfectly. Addunyaa irratti garaagarummaan dinagdee hiyyeeyyii fi sooreyyii gidduu jiru sadarkaa olaanaadhaan dabalaa jira jedha gabaasni The Independent. Garaagarummaan dinagdee kun immoo akkamitti uumame isa jedhuuf Birraa Laggasaa akka taanutti isinitti hima. Waa'een hiyyummaa fi soorummaa wayita ka'u sammuu namoota baay'ee keessatti kan uumamu qabeenya maallaqaati. Ilaalchi hiyyummaa fi soorummaaf hawaasni qabu ammoo akkuma namootaatti garaagarummaa qaba. Namoonni tokko tokko qabeenyi dinagdeedhaa jedhu. Isaan kaan ammoo qabeenyi beekumsaa fi jaalala fa'i malee dinagdee qofti faayidaa hin qabu jedhu. Isiniif qabeenyi maali laata? Oduu keenyaan kan isinitti himuu barbaanne maalummaa fi hiikkaa qabeenyaa miti. Garaagarummaa dinagdee addunyaa kanarratti hiyyeeyyii fi sooreyyii gidduutti uumamaa jirudha. Garaagarummaan dinagdee kun addaan fagaachuu isaatiif sababni isaa maali laata? Gulaalaan dhimma dinagdee The Independent beenchuu akka jedhetti qabeenyi hiyyeeyyii hedduu baay'ee xiqqaachuun sababni isaa sirna gabaa bilisaati. Gabaasa Oxfam tibbana baasee akka fakkeenyaatti yoo fudhanne qabeenyi dureeyyii addunyaa kanaa 80 qaban doolaara Ameerikaa tiriliyoona 1.9 qabeenya namoota biiliyoona 3.5tiin wal qixa. Kun ammoo garaagarummaan qabeenyaa dureeyyii fi hiyyeeyyii gidduutti hangam akka babal'ate mul'isa. Akka ogeeyyiin dinagdee raaganitti bara faranjootaa dhufu garaagarummaan kun harka 99 ni bal'ata. Furmaanni rakkoo kanaa mindaa hojjettootaa giddu galeessaa dabaluu, dureeyyii irratti gibira ida'uu fi qabeenya hedduu ijaarsa bu'uuraalee misoomaatiif oolchuudha. Kana ta'uu baannaan hiyyummaan ni babal'ata. Namoonni muraasni qofti qabeenya hedduu horatu. Isaan lakkoofsaan baay'ee heddummaatan ammoo hiyyummaadhaaf saaxilamu. Maal ta'a laata? Osoo faallaan oduu kanaa dhugoome sooressi heddummaatee hiyyeessi xiqqaate. Kibba bahaa Awustiraaliyaatti qurxummiin garmalee guddaan tokko qarqara galaana Viiktooriyaa keessatti argame jedha oduun ABC irraa arganne. Bal'ina oduu kanaaf Yusuf Warqisa. Wanti kun dhugumaan dachee nuti irra jiraannu irratti argama. Kibba bahaa Awustiraaliyaatti waldaan industirii qurxummii baasu Seetfaa jedhamu naannoo qarqara Viiktooriyaa galaana keessatti qurxummii guddicha argameen beekamne argine jedhu. Qurxummiin guddichi shaarki jedhamu kun galaana keessatti gadi fageenya meetira 1,200 keessatti argame. Namichi qurxummii kiyyeessu Simoon Boog qurxummii kana galaana keessaa meetira 700 erga ol harkiseeti itti ulfaachuu isaa kan ibse. Ilkaan qurxummii kanaa toora 25 qaba. Baay'inni ilkaan isaa immoo 300 ol ta'a jedhame. Osoo keessa seenee namni kamiyyuu keessaa ba'uuf hin kajeelu. Ogeeyyii ilkaaniif kun oduu gaarii ta'us daa'imman keessan gara ciisaa osoo hin deemne ilkaan qurxummii kanaa itti agarsiiftu jedhee yaadu. Qurxummiin akkasii kun yeroo duraatiif kan mul'ate odicha ABC irraa arganne. Daawwattoota keenya walumaa galatti oduun keenya dhangaadhaaf qopheeffanne kan hangammaatti daawwataa turtanidha. Qophiileen keenya dhangaa kan itti fufan ta'u hangaruu gama kootiin xumureera. Fayyaa ta'a.
Kabajamtoota daawwattoota keenya kan isin daawwachaa jirtan qophii bashannanaa dhangaati. Qophiin bashannanaa dhangaa keenya dilbata yeroo maraa sa'aatii 8 irra ka'ee isin bira ga'uu jalqaba. Ammas qophii dhangaa erga daawwachuu jalqabnee qophiin 2 daawwattoota keenya biraan gaheera. Gidduu gidduutti immoo aniif mitikkuun deebine waa'ee nagaati kan isinitti haasa'aa jirru. Egaa sila gaafa gargar baanu wanti nagaa kun waa hedduudha dubbatameen dhumu jenneerra. Ammas waan tafe jira. Uummata Oromoo biratti egaa sila uummanni Oromoo seera qaba jenneerra. Uummata Oromoo biratti namni waliin beekne illee yoo imala irratti walitti dhufe yookaan daandii irratti yoo walitti dhufe osoo nagaa waliin gaafatiin hin darbu. Kan waliin beekne illee jechuudha. Sirriidha. Kun akka safuutti ilaalama nagaa waliin gaafatii yoo wal bira dabarte. Yoo fakkeenyaaf karaa irratti gaafa walitti dhuftu kan wal beeku nagaa wal gaafata. Kan wal hin beekne alaalatti illee nagaa wal gaafata. Qaamaan illee nagaa wal gaafate wal bira darba malee Oromoon cal jedhee wal bira darbu. Akka fakkeenyaatti amma sila akkuma jalqaba kaasuuf kaasnetti kan Booranaaf kan Karrayyuu Boorantichi tokko yoo karaa irratti sitti dhufa ta'e akkas jedheeti kan inni nagaa wal gaafatu. Bultiin nagaa bara eessa deemta? Fakkeenyaaf kan dirree deemu yoo ta'e jechuudha. Dirree deema. Eessatti deemta? Yaa bal'aatti deema. Lafa deemtuu fi daa'imtuun gurra biyyaa nagaa jedheeti akkasittiin. Lafa deemtuu fi daa'imtuun gurra biyyaa nagaa. Bakki ati deemtu sun eessa deemta? Dirree deema. Dirreerraan dhufaa jiraa jechuudha. Eessa deemta jechuun kun bakka garam deemtaa osoo hin ta'in eessarraa deemta jechuudha. Eessatti deemta yoo jedhe immoo yaa bal'aatti deema jedheeti garatti deemu deebisa. Lafa deemtuu fi daa'imtuun gurra biyyaa nagaa. Bakka ati deemtu sun nagaa miti. Kana qofaa miti. Balbal kamitti deemta? Gosa kamitti deemta? Ibidda kamitti deemta? Jedhanillee wal gaafatu. Namichi sun namni akkasii iddoo akkasii deemeera jedhee odeeffannoon illee. Kuni maaliif fayyada? Sirna gadaa keessatti fakkeenyaaf namni waliin beekne tokko gaafa walitti dhufu akka kanaan wal gaafata. Booranni akka kanaan qorata. Abbaan qorate kuni deebi'ee namni akkana gara kanatti deemu gosa kanatti deemu balbala kanatti deemu dhufeera waan akkasii jedhee odeeffannoo walii dabarsa jechuudha. Odeeffannoo walii dabarsa hin fidiin malee yoo balaan dhufe illee namichi sun akkuma salphaatti kan inni to'annoo jala oolu jechuudha. Kanaaf nageenyaaf illee nageenya naannoo sanaaf illee akka itti nagaa wal gaafatan kun gumaacha guddaa qaba jechuudha. Bakka biraattis fakkeenyaaf namni karaatti gaafa walitti dhufu naguma deemta eessaa deemta garam deemta jedhee wal gaafachuu inuma jira. Boorana qofa otoo hin ta'in guutuudhuma Oromiyaatti. Yoo barii barraa qadhallee kaateetta ta'e sa'aatiin namni walitti deemu jira miti. Sa'aatii sanaatiin alatti illee yoo hin deemta ta'e nagaa miti nagaadha jedheetti wal gaafata. Namumti waliin beekne illee jechuudha. Oromoon akkasumatti callisee wal bira hin darbu. Namoota gurguddoo fakkeenyaaf manguddoota yoo ta'e kan karaatti sitti dhufu immoo cal jettee biraan dabartu yookiin akka namoota warra kaanii akka namoota umuriidhaan naannoo sitti dhiyaatan jiranii akka garam deemta jettee nagaan gaafattu. Nooruu jettaan manguddoo yoo ta'e nama guddaa yoo ta'e nooruu jettaanii ni baruu yookiin dibaruu ilma guddadhu jedhee manguddoon sun haala kanaan si deebise jechuudha. Kanarratti nooraa warri jedhanis jiru. Nooraa yommuu jedhan loon kuma horaa tikeeshee wajjin jedhaniitillee yeroo itti waliif gaafa keessummaan mana kee dhufu jechuudha. Inni immoo gaafa keessummaan dhufu nooraa jettee simatta. Mana kee gaafa keessummaan dhufu nooraa oluma jettee gaafa simattu oluma deemna siin jedha. Loon kuma horaa waan akkasii akka kanaan si deebisu jechuudha. Gara Arsii kanatti illee waan biraatu jira gaafa keessummaan mana dhufu waan jedhamu. Anaa dhufu jedhu.
inni deebisu immoo anaa jedha. Anaa jedhee deebisa. Walloo arhiibu jedha. Akkuma anaa dhufu kana gaafa keessummaan dhufee simatu Oromoo walloo arhiibu jedhee simata. Karrayyuun immoo seenaa taa'a jedha. Nooraan kun agas mara Karrayyuu biratti beekamaa miti. Seenaa taa'a jedhee keessummaa simata jechuudha. Kunis haala mataasaa akkaataatti gaafatamu mataasaa danda'e qaba. Ani garuu asirratti waa jechuun barbaada. Oromoon seera mataasaatiin qaba jenneerra. Fakkeenyaaf namni waliin beekne tokko osoo nagaa waliin gaafatii wal biran darbuu jenneerra. Kuni har'a jiraayi. Egaa yoo wantichi qorannoo barbaada bakka tokko jiraachuu ni mala, bakka tokkotti immoo bakki inni itti hin jirre illee ilaala. Garuu akka durii san miti beekte amma kanumti wal beekullee gaafa walitti dhufu nagaa inni wal gaafatu akkamma jennetti wal qoratee garam deemta maaliif deemta nagaa deemta jedhee wal gaafatee haalli itti nagaatti wal gaafatu haphataa jira. Kan waliin beekne kun immoo dhibamuuyyuu danda'a jedhee yaada. Kun aadaa yookaan immoo mallattoo uummanni Oromoo qabu keessa isa tokkodha. Keessumaa dhaloonni haaraa kun kana dagachuun isaaf hin ta'uun. Egaa qophiin dhangaa keenya ammallee isin bira gahaa jira. Mee amma qophii ittaanutti haa dabarru. Qophii ittaanutti osoo hin darbiin dura garuu nutillee haasaa baay'isneerra natti fakkaata. Sirballee osoo affeerre sirboota torban kanaa egaa marga hangaasuutu bifa bareedaatiin kan inni filate sirboota dhangaa. Sirbooti dhangaa filatamanii jiru. Akkuma jette sirba tokko affeerre mee akka saagoon daawwattoonni keenya illee akka nu yaadaniif sirba tokko daawwattoota keenya affeerre qophii lama walitti aansinii daawwattoota keenya biraan geenye san booda aniifati waan nagaa waan hafte qabannee walitti deebinee daawwattoota keenyatti nagaadhaan mannee qophii dhangaa keenya raawwannu. Reegeen tirriidha sirba jedhu sirba Joorji Abbuu sirba miidhagaadha. Sirba kana daawwattoota keenya biraan geenya. San booda qophiin diinqa ardiin jira. Qophiin diinqa ardii torban kana marga hangaasuuti kan qopheesse kan dhiyeessu immoo Yusuuf Warqisaati. Itti aansuun ispoortiin jira. Qophii ispoortii kana immoo kan qopheesse Anwaar Firriisaati. Qophiilee kana walitti aansuudhaan erga daawwanneen booda nuti walitti deebineetiin amma immoo uummanni Oromoo seera nagaa qabu keessatti yommuu adda bahu akkamittiin nagaa walitti dhaammata laata waan jedhu qabannee walitti deebina. Sirba Joorji Abbuu, qophii diinqa ardii, qophii ispoortii dhangaa akkasumas sirboota biraallee daballee daawwattoota keenyaaf irraa kanneen daawwattoonni keenya daawwatanii walitti deebina. Ani Baqqalaa Toomaa fi Mitikkuu Fiqaaduu isin keessummeessuudhaanis waliin jirra. Ammas turtiin keessan qophii dhangaa wajjin haa ta'u. Bashannana gaarii.
jireenya addunyaa biraa keessaa baanee jireenya addunyaa biraatti yoo ceenu uumaa keenyaan dachee qonnee irraa nyaan horrees irra yaabu irrattis duroomnee addunyaa kana harka keenya jala galfannuu fi yoo cimee dhufe immoo irrattis hiyyoomnee jireenya gadadoo jiraan gaafa galaa of harkaa qabnu hundaa xumurre immoo kan keessatti boqonnudha dacheen. dacheen nuti irra jiraan balaawwan uumamaa fi namtolchee garaagaraatiin yoo isaan ol cabanii gaccabanii fi asiif achi fottoqanii halaalaa nama ilaalan namoonni baay'een akka waan ajaa'ibaatti daawwachuun uumaa fi uumama ajaa'ibsiifatu. Gariin immoo waggaa guutuu magariisa uffatanii iddoo jireenya filatamaa dhala namaa fi bineensota bosonaa ta'u. Kanneen erga yeroo dheeraadhaaf dhala namaaf man'ee cimaa ta'anii booda namaaf sa'a
alaaf mana fudhatanii achi buuteen isaanii badus hin dhabaman. Dachee miidhagaa haala qilleensaa qabbanaa'aa iddoo boqonnaa bineensota bosonaa fi bineeldotaa iddoo jireenyaa mijataa dhala namaa Ameerikaa irraa cittee kan uumamte Bermudaa. Bermudaan erga bara 1949tti Kiristoofer Kolombosiin argamtee argannaa dachee biraa taate maqaa Bermudaa Tiraangil jedhamu erga argattee waggoota hedduuf liqimsituu taate waan argatte hunda liqimsaa turteetti. Qophii keenya dinqaa ardii har'aatiin illee waa'ee uumama lafa addunyaa osoo hin taane waa'ee seenaa ajaa'ibaa dachee waan argatte hunda liqimsitee teessu Bermudaa Tiraangil irratti xiyyeeffanna. Bakkeewwan addunyaa kanarra jiran keessaa biyyi icciitii ajaa'ibaa uumamaatiin adda taate tokko Bermudaa Tiraangil. Yeroo Bermudaan dachee kanarraa yeroo duraatiif waan ofirraa qabdu hunda fudhattee asii gad dhidhimtu namoonni baay'een waa'ee Bermudaa qorachuuf carraaqqeen isaan taasisan bishaan dhugee hafe. Liqimsituu liqimsitee hin quufne ta'uudhaan lubbuu namootaan kan sooromtu Bermudaan dachee ajaa'ibaa icciitii hawaasni addunyaa hin beekne hedduu of keessaa qabdi. Kan lafaa fuudhutti kan ukaa nama bu'a akka jedhan dachee Bermudaa waan argatte hundumaa liqimsitee nama ilaaltu kana icciitii ishii baasuutti kanneen achi buuteen isaanii dhabames hedduudha. Iddoo amma ilaalaa jirtan geenyaan carraan lubbuun argamuu zeeroodhaa gad yookaan afaan isaaniitiin warri faranjii Life is below zero jechuun kan waaman icciitii Bermudaa kanaa qorachuuf kaabaaf kibba bahaaf dhiyaa itti wal waamanii qoratanii qorachiisanis icciitii Bermudaa kana argachuu dhabanii afaan qabatanii deebi'aniiru. Dubbiin maal haa baasuuf dhamaraasu akka jedhan hin ta'in malee har'as saayintistoonni qorattoonnii fi abuurtonni hedduun waa'ee icciitii Bermudaa kana amanuufis ta'e irratti walii galuuf hedduu rakkachaa jiru. Osoo ijaan ilaalanuu amanuu dadhabanii icciitii Bermudaa kanaa gocha seexanaati kanneen jedhanis hedduudha. Dursee dachee ajaa'ibaa jaarraa 5 darbaniif waan hundumaa gad ofitti nyaachaa jiraattu kana kan abuure Kiristoofer Kolombasi. Garuu Bermudaan dahoo seexanaa osoo hin taane iddoo dhalli namaa irra jiraatuu danda'udha jedhe. Iddoon Bermudaa Tiraangil jedhamtu kun osoo dachee kanarraan badiin biyya galaana guddaa Atlaantik jedhamtu walakkaatti uumamtedha. Miyaamii hanga Poortaarikaa, Poortaarikaa immoo hanga Filooridaatti wal tuquudhaan bifa rog-sadee kan uumtu Bermudaan garba Atlaantik keessatti hanga iskweer maayilii 4,500 bal'atti. Dambaliin qilleensaa garba Atlaantik naannoo Bermudaatti argamu sa'aatii tokko keessatti harka 2,000 dambali'a. Lafti bifa rog-sadee piraamidii Ijiptiin hojjetamte fakkaattu kun
yoo gubbaa qaxxaamuran agarsiiftuu kallattii yookiin koompaasii gara kaabaa nama agarsiisu battalumatti nama harkaa balleessuun garatti adeeman nama wallaalchisuun naannessitee ofitti nama butti. Bakki kun iddoo sodaatamtuu dhala namaa taate har'as jiraachaa jirti. Bermudaan Kiristoofer Kolombosiin abuurame yeroo dheeraa booda lubbuu namootaa kumaatamaan lakkaa'amanii fi qabeenya maallaqa hedduutti lakkaa'amu fudhachuun qaama lafa kanarraa adda baatee dhabamte. Addunyaa kanarraa bakkee geejjibni qilleensarraa fi galaanarraa itti baay'atu kan taate Bermudaan balaa addunyaa kana mudatee hin beekneen lubbuu fi qabeenya manaa fudhachuun qaama dachee kanarraa cittee badde. Cittee baddus achi teessee waan argatte hundumaa liqimsitee nama ilaalti. Addunyaan yeroodhaa gara yerootti seenaa ajaa'ibaa Bermudaa Tiraangil kana dinqisiifachuun takka waa barreessaa takka immoo waa dubbachaa jiraatullee bineensi Bermudaa nyaate hanga ammaatti osoo iyyuu siin hafe. Kiristoofer Kolombos imala yeroo dheeraa booda bara 1449tti erga Bermudaa Tiraangil yookiin Devil Tiraangil abuuree jireenya namaaf mijattuu akka taate ibsee booda waa'ee Bermudaa akkas jedhe. Bermudaa jechuun ifa biiftuu samiirraa gad buutee dachee bal'oorraa as iftudha. Samiirraa ibidda arraba baasee as ifu jechuudhaan yaadannoo isaarratti barreesse. Bakki kun qilleensa hamaa akka qabullee eeruu hin daganne. Seenaan booda abuurtonni addunyaa marti Bermudaadhaan dachee biraa addunyaan kun argatte jechuun maqaa itti baasanii waggoota dheeraaf dinqisiifataniiru. Har'a immoo dinqisiifamuu bira dabartee icciitii cimaa addunyaa taatee qorannoo fi qo'annoo hawaasa addunyaa mataa dhukkubsaa jiru taateetti. Yeroo gabaabaa keessatti dachee geejjibni qilleensaa fi bishaan irraa itti baay'atu isa jalqabaa kan taate Bermudaan seenaa irratti erga galmooftee booda osoo namni tokko hin tilmaamin yeroo xumuraatiif waan isheerra jiru hundumaa liqimsuun cal jette. Humni bishaanii asiif achi darbamu hanga meeshaa waraanaa niwukileera 10,000tti kan tilmaamamu yoo ta'u, humna harkisa dachee dandeettii guddaa waan argate hundaa ofitti harkisu qabaachuun isaa immoo wanti achiin darbu hundumtuu akka gadhidhimfamuuf sababa guddaadha. Akka qorattoonni waa'ee Bermudaa ifa godhanitti. Daa'imni gubatteen argineef ibiddatti fiigde akkuma jedhan namoonni baay'een itti yaadaniis haa ta'u osoo itti yaadiin fuula isaanii gara Bermudaatti naanneeffatanii achi buuteen isaanii dhabames lakkoofsaan baay'eedha. Erga abuuramtee dhala namaaf mijattuu akka taate ibsamtee booda suutuma suutaan wantoota lubbuu qaban karaa sana darbuuf yaalan hundumatti garaa jabaachuu jalqabde. Bermudaan dacheen Bermudaa erga yeroo jalqabaatiif waan Bermudaa irra jiru hundumaa fudhattee garbaa Atlaantikitti gad baddee bara 1812tti intalli pirezidaantii ittaanaa Ameerikaa Tiyodoosiyaa Bardoonii Paatroch jedhamuun osoo imalaa jirtu achi buuteen ishee dhabame. Intala mooticha kanaa barbaaduudhaaf xiyyaaronni gara sana imalanis achi buuteen isaanii hin argamne. Bara 1945ttis Flight 90 xiyyaarri jedhamtu namoota 19 feetee achiin darbaa osoo jirtu achi buuteen ishee yoo dhabamu xiyyaaronni biroo Flight 90 jedhaman jaammoo kan bade barbaaduutti namoota 27 fe'anii dhaqanii achumaan dhabaman. You're going to have a much less distinct horizon. If we look out this way, we do still have a line of the horizon, but you can see that it's not quite as clear as it was on the other side.
Waggaa 3 boodas xiyyaarri Star Tiger 19 jedhamtu kappiteenota 6 fi imaltoota 25 fudhattee osoo achiin darbaa jirtuu liqinfamte. Barma kana xiyyaarri biraa Douglas DC-3 kan jedhamtu kappiteenota 3 fi imaltoota 29 fudhattee badde. Waggaa tokko boodas xiyyaarri Star Royal jedhamtu kappiteenota 7 fi imaltoota 13 achi buuteensaa dhabame. Kan liqimsite tufuu kan hin beekne Bermudaan bara 1918ttis doonii namoota 309 baatee deemuu fudhatteetti. Yeroo tokkotti namoonni 309 doonii tokko keessaa yoo fudhataman seenaa Ameerikaa keessatti hanga har'aatti isa jalqabaa ta'uun galmaa'eera. Kun kanumaan osoo jiruu bara 1928tti dooniin tokko imaltoota 32 osoo feetee imalaa jirtu achumaan hafte. Walumaa galatti hanga ammaatti xiyyaaronnii fi dooniiwwan 150 ta'an Bermudaarra qaxxaamuruu dhaqanii achi buuteen isaanii kanneen dhabamanidha. Waggoota 100 keessattis namoonni 1000 caalan hirbaata Bermudaa ta'anii hafaniiru. Booda kana garuu Bermudaan of eeggannoo imaltoonni taasisaniin hangi waa nyaachuu ishee hir'ateera. Erga achi buuteen namaa fi qabeenya hedduu dhabamee booda saayintistoonnii fi abuurtonni garaagaraa qorannoon kan irra qaqqabanii fi kan shakkanii tilmaaman hedduu barreessaniiru. Garba kana keessatti humni maagineetii waan argate hunda ofitti harkisu jiraachuu akka hin oolle dambaliin bishaanii saffisaan deemu kan dooniiwwan garaagaraa fudhatee badu akka jiru obomboleettiin saffisa guddaa qabu hoorikaan jedhamu naannoo sana jiraachuu akka hin oollee fi garbi Bermudaa liqimse keemikaala miitiin haayidireet jedhamu kan dooniin akka liqimfamtuuf karaa banu achi keessa jiraachuu akka hin oolle beeksisan. Kana qofaa osoo hin taane wantoota hin beekamne kan balali'an kanneen akka UFO unknown flying objects naannoo sana akka jiran humni guddaan maagneetii duumessi guddaan naannoo sana irratti uumamuun xiyyaarotaa fi dooniiwwan naannoo sana irra deemuu akka dhorku qorataniiru. Hundumayyuu caalaa humni harkisa dachee humna guddaa qabu naannoo sana jiraachuun isaa immoo Bermudaan akka waa liqimsituuf sababa guddaadha jedhu. Seenaan Bermudaa wantoota ajaa'ibaa hedduu qabaachuu danda'a. Qophii keenya dinqaa ardii har'aatiin waa'ee Bermudaa hangasuma jechuun xumurra. Hanga isiniif danda'ame garuu naannoo garba Atlaantik gara Bermudaan argamu irra darbuurraa of qusadhaa jenna. Horaa bulaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan isin daawwachaa jirtan qophii dhangaa televezyiinii OBS qophiin dhangaa televezyiinii OBS yeroo maraa dilbata sa'aatii kanatti kan isin biraan ga'u qophiin dhangaa keenya kan torbee kana jalqabee qophiin 4 nuti dhangaa keessatti qabnu isin bira ga'ee amma nagaa walitti dhaammannee gargar ba'uuf jirra. Jalqaba irratti Oromoon seera qaba jenneetiin turre. Giiftiin illee sirba isheetiin Oromoon seera qaba jettee nu deeggarteetti. Haalatti nagaa wal gaafatu. Nagaa dura garuu barii barraa qarraatti kan nuti
jalqabni. Barii barraaqa immoo egaa waaqa kadhateeti kan inni ka'u jenneerra. Yommuu galgalaa'ee rafuuf ka'us kan nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi jedheeti nagaaf iddoo guddaa qabaachuu isaati kan inni ibsatu. Kuni erga namaan gargar bahee booda jechuudha. Gaafa gara ciisaatti deemu waaqa kadhata. Otoo gara ciisaatti hin deemin garuu namuma wajjin oole haalatti nagaatti gaafate nagaatti dhaammatee gargar bahutu jira. Fakkeenyaaf Karrayyuun gaariitti egaa Rabbi fuula ifaa walitti nu haa deebisu jedha. Iddoo biraatti immoo kan faca'ee haa margu iji nagaa wal nu argu jedhanii warri adda bahanis jiru. Yoo nama biraatti illee nagaa dhaamuun hin jira. Maatiitti ebelu nagaa isinitti dhaameera nagaadhaa jedhiin jedhee nama deemu sanatti illee nama bakka biraa jiru sanaaf nagaa dhaammachuun hin jira. Akka kanaan erga nama wajjin oolee waliin gargar bahee booda gaafa gara ciisichaatti deemu karri loonii cufamee loon galanii gaafa gara ciisichaatti Oromoon deemu waaqa kadhata. Yaa waaqa kan nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi. Bakka nagaa nu bulchi. Mucha oole nu obaaste mucha bulemmoo nu obaasii jedhee kadhatee. Gara Booranaatti yoo deemte immoo nagaa kan walitti dhaammatan horaa bulaa jechuudhaan kan walitti dhaammatan. Egaa nutis waa'ee nagaa waan hedduu haasofnee amma waa'ee nagaa dhaammachuu kan nuti haasofnee fi daawwattoota keenyatti nagaa dhaammachuu fi egaa qophiin dhangaa keenya kan torban kana kan amma yoonaatti daawwachaa turtan fakkaata. Qophiilee keenyatti bashannantaniittu abdiin jedhuu qabna. Torban dhufu qophii dhangaa biraatiin walitti deebina. Nunis egaa haa jennu kan faca'ee haa margu iji nagaa wal nu argu Rabbi fuula ifaa walitti nu haa deebisu jenna. Sana dura garuu daawwattoonni keenya hundumtuu karaa toora Facebookii keenya Oromia Broadcasting Service kan jedhu irratti yaada isaanii nu ga'uu danda'u. Akkasumallee info@obstv.net kan jedhu irratti yaada isaanii yoo nu biraan gahan yaada isaaniin keessummeessin. Akkasumas oromia.broadcasting@gmail.com irratti illee yaada isaanii nu erguu danda'u. Yaadni isaanii nu ijaara nu fayyada. Kanaaf daawwattoonni keenya yaadni keessan nu biraan hafiini isiniin jenna. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii dhangaa keenya har'aa kanumaan goolamna. Isin keessummeessuun kan isin waliin turre Anmitukuuf Qaaduu fi Miiltokoo Baqqalaa Atoomaa waliin ta'uudha. Ogeessonni kaameeraa akkasumas ogeessonni istuudiyoo hundumtuu qopheessitoonni qophii gulaaltonni fiilmii gulaaltonni qophii hundumtuu nu waliin turanii qophiin kun akka kanatti miidhagee simbiraa akka ga'u gumaacha mataa isaanii bahaniiru jedha. Hunduma isaaniiyyuu maqaa daawwattoota keenyaatiin hin galateeffanna. OBS jabeessa. OBS miidiyaa keessanii ittiin dubbadhaa kunuunfadhaa ittiin mul'adhaa isin jenna. Torbee qophii dhangaa biraatiin walitti deebinaa. Ammasitti torban kun torban gaarii isiniif haa ta'u. Yaniko gama keti yaniko sibira gama konde bine ya jalale fira kogaran obsada be duba malintara Yaniko gama keti yaniko sibira gama konde bine ya jalale fira kogaran obsada be duba malintara Akamada guba yani gara guba ofirra khaf male aninka birriba akamada guba yani gara gube qalbidan sinarga abdin gara sobe imi manar
facaase yaada keenya gaabe afuraan baafadhu hirriballee dhaabe. Yaanni koo gama keetti yaanni koo sibira gama koon deebinee yaa jalaallee fira koo garaan obsa dhabee duuba maaliin tara duuba maaliin tara. Yaanni koo gama keetti yaanni koo sibira gama koon deebinee yaa jalaallee fira koo garaan obsa dhabee duuba maaliin tara duuba maaliin tara. Waa'ee yaada keetii infituu siif himee onneen koo mana keetti situ cuufee deeme. Waa'ee yaada keetii infituu siif himee onneen koo mana keetti situ cuufee deeme. Jaalalaan si jaallu atoo quba qabda magaraa jabaatte ani yaadanna gubda. Yaanni koo gama keetti yaanni koo sibira gama koon deebinee yaa jalaallee fira koo garaan obsa dhabee duuba maaliin tara duuba maaliin tara. Yaanni koo gama keetti yaanni koo sibira gama koon deebinee yaa jalaallee fira koo garaan obsa dhabee duuba maaliin tara duuba maaliin tara. Simbirroo hin taane bararee hin dhufu baalleen dhaabeef malee ansi beera nafu. Simbirroo hin taane bararee hin dhufu goblaan dhaabeef malee ansi beera nafu. Kaadhimaa ijoollummaa hiriyaa ganama bariyaa guutuu nama abdiin xiyyaasuma. Yaanni koo gama keetti yaanni koo sibira gama koon deebinee yaa jalaallee fira koo garaan obsa dhabee duuba maaliin tara duuba maaliin tara. Yaanni koo gama keetti yaanni koo sibira gama koon deebinee yaa jalaallee fira koo garaan obsa dhabee duuba maaliin tara 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 duuba maaliin tara.